Tadhoo taasan hattuu jechuudha. Masaanuu hattuutu jira. Masaanuu immoo jaartiin hayyamteetu jira. Si galee anta hattuuti sin hayyamu ta jaartiin hayyamtee sin hayyamu dhiigaa manaa gadi. Si galee Tame yamtare. masaanuun tunu aynata lamaatu jira dura hubadhu. Tame yamtare. Yoonni ta hayyamu ta'e akka shari'aan jettee saniin hayyaman. Eyyam sarmaaye. Eyyam ya dabbiidha. Hayyee. Ani intala islaamati waan shari'aan rabbi jaarsa kiyya eyyam jaarsa kiyya kan fuula duraatti eyyameera. Yoo inni jaalate bultiin nu guutte narratti haa fuudhu jedhe yeroo sadi. Asli na dhiisii ati maaliif jireenya kiyya balleessu barbaaddeeti moo maali? Ndee haala dhiisii barbaadani. Qixaati dabar kun. Ndee naan taanii narraa jijjiirree. Makki kaatee adabbii fudhattu? Adabbiin kan kee bari waan waadaa galanii waan booda jireenya kiyyaa waliin hidhata qabu bara. Si galee miti ta'uun qaburee. Saniifuu waan biraa. Bishaan burcuqqoo lamaa fidi ofirra gad naqaye. Afuraffaa. Asli maaliif na tortorsu barbaadde garuu waan biraa nana dibdu. Mirga keenya dhiibaa jirta saniif. Simmaaroo. Si faarsuu? Nan faarsi. Doktoriidha. Taappii godhadha. Waan biraa waan naa jechuun jiraate. Adabbii fudhadhu gaafannaati shima kiyya. Hindi never waan biraa naa jechu waan naa jechu faayoo jiraate. Daawon mataan hojii dhigee kudhan. Harka akkama karaa cufe. Yookiin eeyyami yookiin baraaressa. Bar asliin waanuma akkanaatu naan taatu bar waan masaanuu maarree dubbii tana jaaladhu waan akkanaa kana. Waan biraa okay. Waan biraa waan ati barbaaddu waan biraa asli please. Injiru har'a ajandaatu kan mataanuti. Takka mataanuu akka fuudhan eeyyami takka balaaleffadhu. Bar seenuun hin barbaanne bikki sun bikka xiyyaa miti saniif seenuun barbaanne. Hin geenne dachi. Jechuun ammas nan dhiburee amma saasan bikka tana keessa seenu ani hin jaaladhu. Ishi osoo ati gaafii dhugaa deebise jaarsa qabaatte jaarsi keessirratti fuudhatiin jedhe deebisaan kee maayin? Deebisaan kiyyamu jechuun sirratti fuudhaa yoo jeena gaafate dura maaliif akkana irratti fuudhu deebisaan gaaffii hin gaafadha malee waa takka wannan deebisuuf hin jiru. Oh giftii tiyya. Oh eegammoo booda. Thank you bareedduu koo nama jirtaati silaa. Natti migaa gaaffii an deebisaan deebisu hin jiru gaaffii hin gaafadha malee. Gaafiin waan ati diimtuu taateef magaala na kajeelchisaa magaala fuudhuu qabaatiin jedha. Ati amma diimtuudha. Ati diimtuu waan taateef magaala kajeeleera. Haraama dalagurra magaala fuudhuu fedhaa yoo siin jedhe maal jettaanis gaafatte. Ani maaltitti balleessee bultimateen waliin oofannaa jettee ni gaafattaami? Jechuun dhiirri tokko yoo waa irratti fa'a yoo amala jechuun dhiirri namarratti hafuudhu uummata akkaan ta'uu danda'a yookiin amala yookiin wanta akka ta'uu danda'a waan sirraa dhabe ta'uu danda'a beekee. Dura garuu dhiira eega bultii keessa seenaa namarratti fidu san ogguu duraa namni gizee fuudhu bar laaladhaa fuudhaa wanni jennu sanii. Ogguu duraa namni tokko namaa ta'eef eega na fuudhee booda eega bultii keessa seeni waan akkanaatiin barbaadaan sun waan biraati. Natti hin tolu wanni akkanaa. Saniifuu dhiisee. Deebisaan keenatti hin toludha. Nin dhiisaa nin dhiisuma sanuu kan barbaade waliin haa jiraatu ani nin dhiisa. Ani lama ta'uu sadi ta'uu san hin jaaladhu. Akkamitti mana kee ho'aa tagana alaa dhuftuu dhiiftee deemta qabeenya kee?
جارتك Asli kun jechuun bara hedduu waan fokkotaadha. Bar maaliifi dhiirri tokko ogguu dura dhalaa fuudhu sun laallatee fuudhuu qaba. Ogguu duraatu kan nuti nu laaltanii nu fuutanii ogguu san waan hundi naa taate jee eega fuudhee booda eega bultii kee seenee booda ለምንድን ነው ቅሊው amma amma isaan dhaa'uu fuula keessa narraa dhiisi asli amma narraa dhiisi. Ati falmattuu mirga dhala namaatiif himaki. Taappii naa godha guys. Ay, falmattuun mirga dhala namaatiif jireenyi adda asli. Please na dhiisi yaa waa'ee hedduu na naasa'isiisin. Innaa ati falmattuu mirga dhala namaa eega taate mirga jaarsa kee akkamitti dhiibda? Mirga intaloo jaarsa kee jaalatan akkamitti dhiibda? Akkamitti dhiibda? Maaliif isin jaarsa namaatti Ililii gootoo banaa kenna guys. Ililii gootoo. asli na dhiisi please hin fedhaan haasa'uudha. No wallahi fedhi isaan jiru haa uummata ifa ta'uufi deebisi. Ililii gootoo banaa kenna. Guys ililii gootoo banaa kenna. Deebisi. Ililii shantoof. Shantoof guys shantoof. Takkaafi namni kenni takkaafi. Thank you. Ila ati falmattuu mirga dhala namaati. Nama miidhame falma. Intalli durbaa takka jaarsa kee jaalattee onneen isii yoo miidhamte jaarsi keellee yoo jaalate sadii hini guys. Namni nama mirga dhala namaatiif falmu mirga abbaa manaa ofiitii fi masaanuu ofii hin dhiibu maaliif dhiibdare? Giftii xiyya bareedduu qaba. Guys mo'amni. Giftii. Guys triple. Sadii hini guys. Edii gift sadii hini guys. Shabaab sadii hini. Uffadhu asli si dhaga'uutti hin jira. Si dhaga'uutti hin jira. Maal dhageettaree gaaffii si gaafa deebisi malee. Jechuun irra deebii gaane asiin bargisee waanta dubbisuun hin raanfadhaa waan ta'eef. Maal jettee? Namni mirga dhala namaatiif falmu akkamitti mirga abbaa manaa ofii dhiibaa sin jedha. Mirgi dhageeffadhu dhugaadhee mirga dhala namaatiif hin falma. Mirga dhala namaatiif giseen falmu immoo mirga kiyya dirqama eeggachuu qaba. Sigalee inni osoo na waliin jiru nama biraa fidu jechuun mirga kiyyatti dabaluudha malee ani mirga isaa dhiibuudhaa miti. Sigalee as biratti namni kun wanni taajee yaaduu qaba. Yoo immoo ka jaalatu taate isii malee jiraachuu hin danda'u yoo ka jiru taate takka dhiisuu qaba jechuudha. Nagaan jechuudha. Wal fixuu osoo hin ta'in, wal laluu osoo hin ta'in, wal wanni jechuu osoo hin ta'in karaa nagaatiin waliin haasawanii akkasii adda bahuu san tura naa jira jechuudha. Akka kiyyatti maaliifi dubartiin takka jaarsa isii irratti ni jaalatti ni naafti. Maaliif naafteen immoo waan biraati yoo nama jaalattutti hin naafne maal jechuudha duuba. Namni suni nama jireenyaan du'e nama ifirratti du'e jechuudha. Namni jaarsa isarratti hin naafne. Jeeti yaadaan ani hanqas hin beeka. Hanqan beekatti. Ati warra masaanuu dheeyyamne irraa jechuudha. Siimee bar masaanuun aynata lamatti jirtiin siin jaabar. Masaanuun jaartii dhoysitee ala waliin akka feetaatee jaartiin eega dhageesse booda balaan bubuutu suni haalaan daangaatti darbuudha. Hagaruu jaalattee dhuftee itti himtu sun waa takka bar nagaan illee addanii baatanii nagaan illee addanii baatan. Tokkoffaa yoo isin immoo akka malee ka jaallatu taate hayyee isinis na waliin haa jiraattu jettee ni jiraatti jechuudha. Sanifuu tajaartii dhufanii gaafatan santu bareeda. Yoo hayyamteef ni hayyamteef yoo hayyamne dhiiste. Garuu tajaartiin osoo hin beekin bultii biraa ala biraa alaa yoo qabaate hedduu wal ajjeesurraa illee waan hafuunatti hin fakkaatu. Waan akkasitti yaadamu waan kan beekutti. በጣም ለማሳዘነ ቤት አረብስ ያላፍ ati ittiin deemaa jirtu garuu haala itti deemaa jirtu kun ta'in akka gizuma akka namatti amma akka nama tokkoon na gaafate nama bultii qabus miti nama bultii qabu ni beeka nama bultii qabu waliin saahiba
nama bultii qabu namatti ollaa kiyya hedduutu jira. Saniifuu haala bulmaata isaanii nama tokko bara nama ganda kee keessa jiraatu ollaa kee jiraatu waan beektuuf malee ani keessa seenee waan hin argee miti. Akka garuu akka nama tokkotti akka dhala namaatiif ilmi namaa yaadu tokkotti gizeen dubbadhu malee akka mataa kiyya irratti miti. Namni hundi gizee irra gahee beeka waan takka laalas ta'e waan fedhees ilmi namaa yoo irra hin gahin tokko beekuu hin danda'u. Guys, happy gora. Yaadu akkasuma fakkaataadha inaan jechuun jiru asli. Si gareemi? Yeroo ammaa kana bar baay'inni dhiiratiif ka shamarranii wal qixaa miti. Dhiiratu bar shamarranirra xiqqaadha. Shamarri dhiirarra baay'eedha. Duuba tokko tokkoon yoo wal fuudha waliin ga'u warri lafatti hafe kun kophaa hafu jetta. Maayi namni jala jala duu jiraa mire? Maa dhiira qofa du'aa? Dhiira qofa du'aa isinillee du'aa ooltanii mire? Namni jechuun namni jiraa ni dhufa. La ilaha illallah. La ilaha. Namni jala jala du'u jira. Haga jaartiin duutu haa eeggatanii darban sun akka duutu warri jaarsan qabu taa'ee eeggatu jechuudha. Asli. Ajaa'iba. Afurtama naa kennaa guys. Waan afurtama naa kennaa guys. Bakka warri jaarsan qabne akka jaartiin warri duraan jaarsa qabu duddu eeggadhaa. Masaanuu diddeemaa killeen. Oh, wayne walii kiyya tindishidha. Taappii gora guys. Taappii nuyi moona. Taappii gora qabxii wal bira jira. Screen taaptaa gora. Amat baal hin deennoo taadha. Humaan jaa wallaahi amat baaliin bareedaadha. Bareeda. Waan arganne Ramadaan argate. Akkam? Jechuun. Akkam naaf hin galle. Ramadaan kana keessa homaan arganne? Du'aayi moo? Koi gaamama beemi Ramadaanni. Sabrii akkam jirta? Homaan arganne? Maal baanteessa? Ramadaan kana keessa waan haaraa homaan arganne? Ganaa Ramadaanni bara eegabee guyyaa 3. Shawwaalli soomaa jirtaa? Boorurraan eegaluu deema. Ammas soomanne garuu boorurraa. Iida isaa iida 6 jaamaami. Iida san godhuu waan hin barbaaduuf gaa namni soomaneetuma godhaami. Boorunni soomanaa. Wiini teenya nurraa fudhatte barsoora. Kuma sadii nurraa fudhatte. Kuma takka nurraa fudhatte. Siraarraa ni soomana iddoo waan qabu. Maayetta? Soolootti seerumsiisa bakka ammaa. Sooloon sirratti hin fuudhu. Bareedduu Yoo mataan hin barbaanne. Daa'ima akka keessatti waliin guddattani. Thank you bareedduu koo galatoon. Maayi namni akkanaa. Ish. Sooloo Sodaa koo jaalatamaaf kabajama abbaa warraa Makii Oro.
Abbaa Aboona makiinaa. adabadhu asli. No, maal jechuun? Maakii Oromiyaas asli isin. Adabbii tokkoffaa. Adabbii tokkoffaa. Yeroo 10 sooloo koo abbaa manaa koo fuula dura waggaa 10 naa jiraadhu mangistii koo jetta. Yeroo 10. Maali isaanii warri miidiyaa kun kadeemu hundi jaarsuma kiyyaa maali? Adabbiidha. Waa'ee miidiyaa haasaan jiru amma waa'ee adabbiiti. Masaanuu jettee ishii jenne keessaa baane na wareersinka. Okay, lammaffaa. Maki yoo seeran taphachuu feete seeran taphadhu. Yoo kana polotikaa waa'ee masaanuu haasaa jira waan ta'eef deemee shamarran kennaa gorsa kenna. Okay. Giftara kiyya akka fedhe jedhi siin jechuudha.